Ashamaa akkam jirtu hordoftootaaf kabajamtoota jaallu miidiyaa waan anaa dhufu baga nagaan dhuftan siniin jecha har'allee viidiyoo barbaachisaadha yaada tokko siniif qabadheetti dhufee jira. Innis akkuma beekamu kana dura seepteembarii irratti yookiin immoo maskaramii keessa yuutuubiin xirrii irratti yookiin immoo jeenuweerii irratti akka higgi haaraa baasu akkasumallee akka hojiirra oolchu xirrii keessatti jechuudha. Nuuf miseeja nuuf ergeetii ture. Akkasumallee jeenuweeriin erga seeneeti miseejin akkanaa nu dhufeeti jira jechuudha. Wantoota hojiirra oolchu wantoota nuti accept gochuu qabnu yookiin immoo tasmaamuu qabnullee nutti himaati jira jechuudha. By the way higgiin kun yookiin immoo tarmii haaraan bahe kun warra moonii ta'eef baay'ee bareedaadha jedhee fudhadha. Warri chaanaal isaa moonii ta'eef jechuudha. Xiqqoo warra ganaa moonii ta'uuf deemu xiqqoo tulfaachuu danda'a malee warri moonii ta'eef baay'ee bareedaadha tanan akka kiyyaatti ana fudhadhu. Maaliifii shoortii viidiyoo irratti beeksisni ni gadhiifama waan ta'eef jechuudha. Hanga amma shoortii viidiyoo irra beeksisni hin jiru ture. Kana booda garuu ni gadhiifama. Innis higgiin tasmaamuu qabnu yookiin immoo accept gochuu qabnu ni jira jechuudha. Isa fuulduratti ni ilaalla. Miseejin yeroo dhaqqabe sallee viidiyoo irratti siniin hojjedhadhee tanan abdii qaba. Ganaa fuulduratti immoo jechuudhaan higgii sana tasmaamuu yookiin immoo accept gochuu qabnu jechuudha. Innaa akkuma inni seepteembarii irratti miseejii ergee ture ammallee deebisee ergee tarmii sun yookiin immoo higgiin haaraa bahe sun hojiirra oolaatii jira jechuudha. Ooleerra jira warra moonii hin taaneef jechuudha. Hamma intin jechuu kan jiru yookiin immoo viidiyoo kana qabadhee kanan dhufee irra caalaaf warra chaanaal isaa moonii hin taane maal gochuu akka qabu kan jedhudha jechuudha viidiyoon kiyyaarraa. Akkasumallee warri moonii ta'e immoo akkuma iddoo kanatti argitanii moonetaayiziin chaanaal keenya moonetaayiz ta'e akka itti fufu wantoonni nuti accept gochuu qabnu ni jira jechuudha yookiin wanti tasmaamuu qabnu ni jira. Innis amma Juulaay 10 2023 jechuudha. Akkana jedha iddoo kanatti to continue monetize as part of the YouTube part program you will need to accept a new term by July 10 2023. Amma Juulaay yeroo jennu naasee natti fakkaate amma naasetti higgi haaraa ba'aa jiru kana higgi haaraa yuutuubiin gadhiisaa jiru kana yookiin immoo akka nuti irratti accept goonu ba'aa jiru kun amma Juulaay 10tti yookiin immoo Juulaay 10 2023tti yoo tasmaamuu baanne chaanaali keenyallee akka remove ta'u nuun jechaa jira jechuudha. Akkuma iddoo kanatti argitanitti jechuudha. Kanaafiyyuu higgi haaraa bahu kana dirqama keenya irratti tasmaamuu qabna yookiin immoo accept gochuu qabna jechuudha. Innis milikiin akka nuun dhufu yookiin immoo baanaariin garaagaraa akka YouTube studio keessatti dhufu nutti himee jira jechuudha. Isa ni eegna jechuudha. Akkasumallee miseejiin YouTube studio keessatti illee ni dhufa. Isa ni eegna jechuudha. Yeroo naa dhufee viidiyoo irratti siin hojjedhadhee abdii qaba. Viidiyoon kiyyaarraa warra moonii hin taaneef ilaallata jechuudha. Chaanaala moonii hin taane ilaallata jechuudha irra caalaan. Akkuma Google Chrome keessan irra seentan warri chaanaala keessan moonii hin taane jechuudha. Google Chrome irra erga seentanii booda iddoo kanatti milikita doolaaraa irra seentanii yookiin immoo monetize chaanaalaan jedhu jala seentanii yeroo ilaaltanii haala kanaan siin dhufa jijjiirameetii jira. Kaleessa iddoon kun akkana hin turre amma garuu yeroo viidiyoo kana hojjechuuf barbaadu iddoo kanatti haala kanaan arginaanan jechuudha viidiyoo anani hojjechuu barbaade akkuma argaa jirtan haala kanaan iddoo kanatti taa'eetii jira. Akka duraarra jijjiiramee jira jechuudha. Baay'ee tokko nagarrame jechuudha akkanatti. Maaliifii kuni maal inni namni tokko chaanaala isaa moonetaayiz taasisuu hin barbaade taanaan fuulduratti maal gochuu qaba? Maaltu sarraa eegama? Yeroo duraa sa'aatii 1000 guutuu akkasumallee maatii 1000 argachuudhaan moonetaayiz appil goonaa turre. Amma garuu akkas miti. Maayinni wanti amma jijjiiramni amma jiru namni hamma gara fuulduraatti viidiyoo isaa yookiin immoo chaanaala isaa moonetaayiz taasisa jedhee yaadu maal gochuu qaba? Shoortii viidiyoo hojjechuu qaba jechuudha dirqama isaati. Shoortii viidiyoo yoo hojjete malee chaanaalli isaa moonii ta'uuf hin danda'u. Sa'aatii guutee sabiskiraabii guutee jedhee appiliin godha yoo jedhee hin danda'u jechuudha. Maaliifii shoortii viidiyoon asitti dabalameetii jira. Public shoortii viidiyoos views meeqa ta'uu qaba? Miliyoona 10 ta'uu qaba jechuudha. Yoo miliyoona 10 ta'e malee sa'aatii 1000 guutee sabiskiraabii 1000 guute jedhee erguu hin danda'u jechuudha. Yookiin immoo moonetaayizii ta'uudhaaf yaaluu hin danda'u jechuudha. Dirqama isaan kana sadan wantoota sadan asirra jiru kun guutuu ta'uu qabu jechuudha. Hogguusidha moonetaayiin akka fudhatu.
akkas gochuu qabna. Irra caala nama liivii seenne sa'aatiin guuttadhaa jennee intin jechuurra yookiin immoo yaadurra shoortii viidiyoo hojjechuun dirqama keenya jechuudha. Shoortii viidiyoon keenya dirqama miliyoona 10 nama miliyoona 10 ilaalamuu qaba jechuudha. Moonitaayii akka taanuuf akkuma argitan miliyoona 10 kinooti asirra. Sa'aatii 1000 akkuma duraatii maatillee akkuma dura 1,000dha. Shoortii viidiyoon garuu viiyuusaa miliyoona 10 ta'uu qaba jechuudha. Kaza isa booda appil goona jechuudha moonitaayiidhaaf. Kanaafiyyuu warri fuulduratti chaanaal keessan kiroomi keessa yeroo seentan warra kanattiin isin dhufee argitan shoortii viidiyoo hojjechuu eegala. Shoortii viidiyoo hojjechuu eegala. Isayyuu shoortii viidiyoo kan ofii keessanii hojjettan yoo ta'e malee sooshaal miidiyaa garaagaraa irraa fiddanii maxxansitan taanaan isin taqabbalu booda irratti jechuudha. Maaliif yeroo moonii taanu viidiyoo nama of jala qabaachuu hin qabnu tasumallee jechuudha. Nu deebisa yookiin immoo nu adaba waan ta'eef akkas jedheeti jira hiikisaanis shoortii viidiyoo ofii keessanii kan hojjettan qofa ta'uu danda'a qaba jechuudha. Warri moonii ta'ellee rakkoo hin qabu koopiraayitii irratti fidiin malee shoortii viidiyoo kan namaallee fayyadamuu ni danda'a yoo koopiraayitii irratti fiduu baate. Garuu warri ganaa chaanaal isaa moonitaayii ta'uudhaaf deemu dirqama ofiisaatii qopheessuu qaba shoortii viidiyoo. Kaza view miliyoona 10 argachuu qaba. Isa booda appil godhu jechuudha. Wantoonni sadan kun erga guutanii booda gara moonitaayizii ta'utti deemama jechuudha. Kana fakkaata viidiyoon kiyyaarraa. Yoo jaallattan laayik godhaa akkasumallee hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Warri fuulduratti chaanaala keessan moonitaayii akka ta'u barbaadan shoortii viidiyoo hojjechuu eegala ammarraa kaastanii maaliif view baay'ee isin gaafata waan ta'eef jechuudha. Adillee akkasuma kana booda chaanaala kiyya lammaffaa kanarratti akkasiin gochuu eegala jechuudha. Baay'uma liivii seenuudhaafis amma na barbaachisaa miti jechuudha. Barbaachisaan shoortii viidiyoo hojjechuudha. Maaliif view baay'ee nu gaafata waan ta'eef jechuudha. Kanas viidiyoo keenyarraa kana fakkaata. Yoo jaallattan laayik sheer naaf godhaa. Guddaa galatooma viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.